Sinila amma bareedina bifa si argitu sinaan amma garuu keessa sinaan argaa. Beektaa namni yeroo hunda dubbatu kuni keessi isaa qulqulluudha. Nama cal jedhu wayitullee rakkoo qaba malee. Dhugaa. Amma siin kun hin dubbattii hin horiitii garuu baay'ee na jaallatti. Akkasiin na jaallattu naaf gala. Anillee hin shakku. Utuma namni waan akkas isiin akkasii jedhu anatti hin goru. Isa namni jedhu faallaa sanaa ta'e natti mul'ata. Sii galee. Gaafa namni jaalallee qabdi gaafa namni jedhu lakki intalli kun durba duudhaadha jechaa jira namichi kun jedhee natti dhaga'ama. Gaafa isaanii intalli kun akkasii waan isaan jedhan bakka faallaa godheen fudhadhaanii natti hin galu maaliif gaafa wayitti galtu gufuu baay'ee keessa baay'ata waan ta'eef gufuu sana immoo yoo san darbu. Kanaaf baay'ee miskiina jechuudha. Isiin baay'ee miskiina nama garraami. Amma ani gaaffii si gaafadhe barnaan deebisnee qorata. Atamma mishii amanta. Wal shakkitaa namni biraa narraa fudhatuuf deema yookiin nama biraa jaalatti yookiin namni biraa ishee jaallata jettee wayi riba dhabde. Gaaffii ajaa'ibaati. Inni biiftuun jaalladhaa jechaara. Anammoo dhugaa dubbachuu fi biqiltuu sana garaana nyaate. Biiftuun kun jabduu natti fakkaatti. Dubartii hamtuu wayii natti fakkaatti. Inumaan ija seefaan sodaadha. Hidhii seefaa sanan sodaadha. Dhugaa dubbachuuf. Teeyyuu si jaalatti erga ta'e si amanti erga ta'e erga waan ofii hawwitu si hawwiti ta'e. Sagalee hambara namba. Sagaleen ol kaasaatti hin gadi qabee jira. Maaliif si shakkitire? Maaliif yeroo hundumaa hinaaf ture? Hinaafuun hin barbaachisu bara. Namni kun kooti jedhee amannaan kan kooti bakka. Eenyu abbaa barbaadeetoo dubartiin barbaadee dhufte sitti boosseeyyuu inni na jaalata jedhee sammuu ishii amansiiste itti taanaan waay maaliif hinaaffaan maaliif barbaachisa? Nan jaalatu tarii jette jechuudha. Akka ishii jaalattu itti himte itti miti ati. Hin beekti miti. Akka hinaaffaa qabdu immoo har'a miti. Gaafuma walitti dhufnu natti himte. Ani hinaaffaa hin qabaa. Duruma natti himte dura buustee hinaaffaan qabaa gaafan sitti naafe natti naarinii suutaan na gorfadhu naan jetti. Okay. Amma gaa kun wanta itti manii walitti manii immoo lamansiisanii seenanii in ulfaatti. Kanaafuu ati maal gootee balleessaa si bira jira akkas taanaan ni qorata. Maaliif beektee? Ishiin sitti matte, hir'ina ishii sitti matte, ati immoo hir'ina ishii wajjiniin si matte. Erga hir'ina ishii faana immoo si mattee namni sammuu ishee eeguu qabu siidha. Waan ishiin jibbituu sanarraa of eeggachuu, waan hinaaffaa fidu sanarraa of to'achuu qabu. Ammas ta'in jala deemaadha maaliif sababa siillee nan rafamaa jira. Ati gowwaadha. Ati shamarran silaasituuf jalatti bulchaa garuu jalatti si bulchaa jirti kan jedhan baay'ee jira. Haa ta'u garuu dhugaa dubbachuuf miiruma keessa galte malee baay'ee miskiina siinii. Hinaaffaa qabdi malee keessi sii qulqulluudha. Keessi sii qulqulluudha. Daftee illee amanti. Akka hinaaffaan sun sirrii hin taane daftee amanti. Sii galee. Kanaaf suutaan itti maa suutaan garuu namoonni baay'een immoo hinaaffaa sana keessa galanii akka nu wal adda baanu kan godhan baay'eetu jiru. Kan Itoophiyaa irraa ka'anii biyya siin jirtu dhaqantu jiru. Bakka siin jirtu kan deemantu jiru. Sii galee. Garuu hin shakkuan waan hin shakkineef utuu siin deemtee qeebaltee iyyuu hin shakkuan hin shakku. Wanta biraa keessa galteedha hin shakku. Hayi hin cimaan malaaligaa. Baay'izawwee jaalala keessatti maal seete? Jiruu jaalalaa jiraattu keessatti hir'ina kee namatti mun gaarii miti. Figalee maaliif namni ilaali? Ani amala akkasiin jibba. Fakkeenyaaf riyaa qabdama fakkeenya. Qorani maal yoo shabakan maanatti taphataa shabakan mana kanaa sabbaa kiyyaan nagaa gaama. Iyyuu laata tokkicha ka'ee. Iyyuu qabdu tureen. Guyyaa ati dogoggora hojjette
ilaalaa ishii sitti himatte. Barsiin jaallatti waan jedhu barsiin. Ilaali ishii sitti himatte. Baatee miidiyaatti naasofne miti nani naaffatte sitti hima. Ati immoo irrinni yookiin wanni ishiin naaftu kuni akka walitti isin buusuu fi jireenya keessan jeequu danda'u immoo dubbatte. Amma falli jiru beekte. Doktor amansiiste. Doktor hamala kana cabsitee. Gurbaan ammallee iccitii baasee jechuudha mooneeti. Rakkoo bar. Miskiin ho'iti. Uumaan beeku. Maali ante dubbiin falafalli. Ilaala argite. So amma kana doktor kana teraappiin godhamuu qaba beektee amma gorfamuu qabdi. Gaafsiin jedhu amala kana akka dhiistuuf. Atis ishee gargaaruu qabdaa isheen illee amala kana dhiisuu qabdi. Wanni jijjiiramne hin jiru. Jaalalli immoo waan hin jijjiirreen qabu waan ta'eef. Kanaaf amma seete ilma sirroofti tarii gaaf tokko qaamaan wal biratti nu argitu warra onlaayinii irratti gara tiiktokiitiin wal biratti nu argitu miidiyaa irratti. Angaruu wanta hundumayyuu wanta nuuf Maal goota siidhumatti har'a eessa bultaan jedhi ani iccitii baafte bar inni naafti jettee bar siidhumatti si ajjeefte har'a eessa bulta boora akkamitti kaatee hojii hojjetta har'a riba malee si bushiiti amma liifii irraa takkannaan sitti dawwalti mataa waloofuudha. Itina inaaftuu fi nama natti shakkite yookaan immoo inaafaa keessa galtuu fi akki yeroon isii bira deemee tarii qabatamaan amala koo hundumaan irratti barte naamanuu dandeessi. Shakkiin jedhuun of keessaa qaba. Na shakkuu gaafan bira ga'ee naamantiidhee yaada. Sii tedheen shakkaan immoo atiin bareedda. Hojjaa kanallee chaastii kana sin qaree durbisi biran darbitu biyyoo si nyaate si'iiti mana keessatti qophaa'ii dhaqi of qopheessi dhugaa of qopheessi qalsiitti ba'uun hin jiru. Hidhi biiftu inni taphatire dhugaa ni. Biqiltuu faana wal argitaniittu. Nama tokkoon waliin argini. Akkumatti qabaman. Siqaayii keessa jirta dhugaa rabbi. Akkumatti qabaman. Miskiina miti dhugaa miskiina bara. Miskiina ko. Ineen. Anatu miskiina miti. Laal ammallee jechuudha. I think asumarratti wal bartanii miidiyuma hawaasaa kanarratti. Eenyuun biiftuudha ammoo. Lamaan jaraanu biqiltuu asumarratti biiftuu gara feesbuukii wal barre. Achis ta'u miidiyuma hawaasaa irratti. Suuraa of jalaan qabdu gaafas suuraa tokkoof jalaan qabdu. Gaafas. Jechuun suuraa namni bar waa ilaalee ijaa kan wayirraa qabamutu jiramti. Yaa dhugaadha. Nuummoo akkasumaan callifnee utuu walii barreessinu booddee haaluma kanaan walirraa qaqqabamaa deemne malee jaalallumaan walitti dhufne jechuu barbaadeetanii garuma miidiyaa hawaasaatiin. Amma maal seete rakkoo nama baay'ee kan ta'e beektaa? Ilaali. No way isin waa'ee keessanillee ta'uu dhiisuu mala. Muuxannoon qabuu fi waan kana dura namoonni haasaa irraa laali yeroo dheeraa almost waggaa 4 waggaa 4 ol yeroo jaalalaa irra hojjechaan ture. Hin beektaa jetti namni ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus distaansiin kan wal jaalatee jirus miidiyaa hawaasaa irratti kan wal barees qaamaan wal argee wal barees waa baay'eetu jira. Even in my life jireenya koo keessatti anaanuu wanti mudate jiraachuu mala. Jaalaltii laali namni tokko beek yeroo baay'ee amma nuti miira keenya hordofna. Sammuu keenya akkuma dheengadda siin jedheera waan baay'ee kaafne dheengaddaa isaa turre garuu ati mee ofi dhamaatee kiyyaanan milkaa'aa jettamoo jaalalti kennaa rabbiiti jettee sammuu keetti himta. Dhugaa dubbachuuf jaalalli kennaadha. Andhamaa'eef hin milkaa'u. Yoo wal gite kennaa yoo achiinuu kenname tarii milkaa'uu dandeenya.
yoo achiin taane immoo akka nama muka yaabuu malee bu'uu hin beekne tarii yaabee ka itti of gadhiisuu mala achi kufee du'uu mala kanaaf kennaadha jedhee nama nana. Yaa kanaafan siin jedhee lallaale kennaa rabbiiti jaalaltis bultiinis dhuguman siin jedhe namoonni wanti rabbii keessa hin jirre milkaa'ina hin qabu deemee bakka itti feel godhuun isaan oolu yoo rabbi keessa jiraate immoo wanni kamiyyuu yoo dhufe yoo raase homtuu maan ta'u inaaffaan hin jiraatu real love jaalala dhugaa ka jennu beektaadha. Ciqiin nama waliin nyakkisuun kun hin jiru wal shakkuun hin jiru walitti naafuun keessa hin jiru full waan hundumtuunu perfect taata. Perfect jechuun walitti hin buutu jechuu miti beeki namni waan takka irratti qodaan meeshaan bar walittu ni buuti utuma wal bira jirtu walitti ni buuti sun kabiraati laayifii keessatti gaafa dhuftee waliin jiraattu wantoonni siyaasaan si mufachiisan jiraachuu malu garuu jaalala sirrii taanaan mufiin sin gidduutti uumamuun yeroo hundumaa haappii gammaddaniiti kan walitti haasoftanii alaalayyuu jiraataniyyuu miira gammachuuti miira wal yaaduuti malee miira walitti naafuu wal shakkuu akkasiin godhiin asin ta'ini jedhanii hin qabaatuun garuu ammallee waan sitti himu just namni gaafa alaalaan teessee walitti haasoftuu fi gaafa qaamaan wal argitu gargari. Biqiltuullee osoo hin argee doktorillee osoo hin argee kanuma ishee gorsa. Osoo kana dura laqaamaan wal argitanii wal beektanii face to face even teessanii shaayii buna waliin dhugdaniittu ta'e ilma namaa kana hin bartaan. Ati shaayettaa Amma tokko jira haala isaa miira nama. filtarii immoo akkam godhuun jedhan beektaa filtarii rakkoo qaba lama. Keessa sadakkeessa waliin argine wanta wal beektanii jiru. Eenyu hiree kee akka ta'e dhuguma milkoofta moo milkooftu ammarra dhaabbattee wanti beektan jiraachuu dhiisuu mala. Isaam. Beeki gaafa laala waadaan afaanii kunuu cabuu dandeessin innaa walitti dhufte. Nama guyyaa 2-3 osoo wal bira turte wanta argitu baay'een jiraachuu mala beeki. Jireenya kee keessatti imagine maajikii sitti ta'an baay'ee jiraachuu malu. Kanaafi waan amma lolaan jalqabe lolaan goolabamuu mala garuu immoo rabbi jijjiire waan gaarii ta'uus danda'a. Namni innaa tokko akkami na jalaa namni liqiini nam bahiin of jaalattummaa dhala namatti ni naaf tataanaan dhuguman siin jedha. Ati nama sana toon ta'in of jaalattaan. Atillee nama tokko dubartiin takkatti ni naafaa jirta yoo ta'e yoo ishiin bareedina ishii sana namni na jalaan laaliin jettu yookiin itti loltu akka ishiin uffattee miidhagdee baatu hin feetu yoo ta'e of jaalatta malee ishiin jaalattuun konfarti zoonii kee eeggataa jirta malee konfarti zoonii ishii eegaafii hin jirtu. Ishiinis immoo yoo ati shamarran takka maqaa ishii dhooftu yookiin waliin haasoftu yookiin dinqisiifattu yookiin waan takka jira miti akka namni siin ilaalle siin fa'aa akka namni maqaa kee hin dhoofne. Akka namni yoo karaatti si arge nagaa siin gaafanne barbaadde yoo ta'e of jaalatte malee siin jaalattu. An naman jaalladhu nama kooti jedheetti amanu habidadhu 100% kiyya jedhee murteesse jechuudha. Abbaan fedhe yoo ilaaleyyuu anatti yoo namni namaatu maqaa isaa dhahee leellisu yookiin hin bareeda yookiin piraawudiin itti ta'uu qaba bakka nama kiyya waan ta'eef ittiin boonuu qaba gammaduun qaba miirri gammachuu natti dhaga'amuu qaba. Akkuma nufii qonnaa dubbadhu innaa mul'atu akkas firii ta'uu haa namni kiyyas akkuma ho'ananaa olitti gammadaa ta'e firii ta'ee jiraachuu qaba malee itti naafuu cinquu dhiphisuun hin jiraatu. Kanaaf namni egaa ilaali habjuun akka abbaan eekkatetti. Ati garuu yoo ciqiceessuun inaaffaan sun hin jirre waan si jaalattu iyyuu sitti fakkaachuu dhiisuu malaagaa gaafa ishiin sitti iyyite si loltu sanaayyuu walaphee keessaa waan sitti dhaga'amu qabda. Kanaafuu namoonni tokko jaalala sirruma akkuma ta'etti inaaffaan yoo hin inaafne yoo lolle yoo maal hin taane naaf hin galu nan jaalatu jedhanii namoonni ibsan jiru. Namoonni immoo sana hin feenes jiraachuu malu waan ta'eef akkuma bifti keenya gargar ta'e haalli fedhii keenyaas yaadni keenyaas gargari. Garuu akka obboleettii fi akka nama waan xiqqoo tokko beekuutti dhaabbattanii otoo of ilaaltanii gaariidha. Jesti amma miira ho'aa sana keessaa mee bishaan dhugaa. Bishaan wal lolas miti bar mee dhaabbatnee of ilaallee jettee
Samboda mee qaamaa wal argaame. Wal argaatimee walitti haasaame yaada wal jijjiira. Moonetti. Jaalala dhugaas haa ta'u kan obbolummaas haa ta'u namni wal taa'ee communicate wal godhee waliin haasee waa murteessee waan tokkotti seenuu waan tokko garuu wanni qilleensa irratti kun xiqqoo ishiin ulfaatti. Saayikoo walii miidhuudhaan ilaali. Miidiyaa irra jirtan immoo otoo keessa ta'ee dadhabina kashis wal baaftanii. Moonetti dhugaa dubbachuu fi keessuma kiyya dubbattee akkin jedhe ani beektaa si'ana fiiltarii kanatu biyya balleesse biyya baxabbaxaara laa fiiltarii tuktukii kanatu salazii akkin jedhe laa biqiltuu sinniisiniiti ati biqiltuu jaalladduuti biiftuullee jaalladdu lammanseetti fiiltarii baasii ilaali dhugaan siin jedha wanno fiiltarii qabadhan ibboomii siin jedhiin. Imoon hin qabadan imoon itti dawwal imoomiti telegiraamin itti dawwal dhugaan siin jedha telegiraamin itti dawwal ilaali atiin bareeda atuu fiiltarii keette eertaalaa dhugaa dubbachuuf garuu fiiltarii malee hin bareeddaati akkasutti hin bareedda itti yaasi hundasee itti yaaseeti fuudhi lammasee osiisii taate jettee fuudhi jechuun uumaa bifa laalamaa amala laalama malee immoo kan sii taate fuudhi booti kan sii taate fuudhi. Sana jechuun dandeenyu maal bifate laalama maal bifate nyaatamoon nuga maal kan sii qajeeltu fuudhati kan sii qajeeltu kan amma sintuffanni kan si kabajjee ulfina sii laatte si jalatti bultuu fuudhi bifa hun ilaalin kan sii qajeeltu qofa fuudhi dhuga yaa maal inde